Haati xiyya akkas nuun jetti gisee nuti ijoollee abbaa gaarii qabaachuurra hiree gaarii qabaachuu wayya ijoollee xiyya hireen isin haa qajeeltu hireen isiniif haa toltu abbaa manaa gaarii isiniif haa kennu jette dhugaa isiiti. Dubartiin takka eega guddattee gaa'ila dhaabbattee manuma isiitiin bareeddii bultuma isiitiin bareeddii abbuma mana isii san biraan bareeddii jechuudha. Dhugaadha. Mannummaan maatii keetii keessa dhalattee keessa guddatte kun erga gaa'ila dhaabbatte gizeetti ol deebitu mana ormaa sitti fakkaata. Garuu jaarsa akka caaltu teenyaa kana rabbiin isinirraa haa qabu zarii jartaa teessanirraa rabbi haa qabu. Warran heerumin bultii gaarii warran fuudhin bultii gaarii isin hundaafuu rabbiin haa kennu. Salaamtaan irraanfanne assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuudhee hordoftootaa fi daawwattoonni kiyya. Bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin bira naaf haa jiraatu isiniin jecha. Abrii jabaattee hundaa'u isin haa laaffisu. Kaamilaan teenyas akkuma beeytanii caaltuu teenya jaluma seentee kunoo jala garagaltee abbaa manaa isii irraa fudhattee caaltuun teenya achuma teessee amatamee waanuma namticha kana wallaahi jireenyi isiin keessa jirtu kana akka waan inni isii wajjin baataa jirutti natti ulfaatee hedduu takka dadhabaafii jira maaliif rakkoon isii rakkoo teenya dubartiidha. Isiis waanuma dhibe haa ta'u garuu utubaan haga dhiiban qabaa haga dhiisan qabaa jette Oromoon. Caaltuun amatamee dhugaa dubbachuuf hedduu takkan jaaladha hedduun kabaja caaltuu maaliif hedduu nama miskiina nama fayyaalessaa nama akkasuma namatti hin buune kabajaa qabdii jechuudha. Garuu namticha akkanatti isitti roorrisu dhalaa meeqa isirra naannessu dhalaa rakkoon qabu odoo isii kabajee osoo ilmaan isii kana laalee osoo mashruufa baasee fi bara abbaan manaa tokko yoo waan fedhe si godhe yoo jireenya kee guutuu sii qabe rakkoon qabu itti obsita. Garuu kana ifi akka dhiiratti waa hunda isa dandeessu qallaba. Daa'imman kana haffaada nyaata dhugaatii hiraa manaa isii kafala mana kana guutuu isii qaba biyya namaa keessatti. Inni ciisetuma harkuma dubartiirraa maallaqa nyaata. Kaamilaan teenyas kunoo amatamee qadhiira maraxaa dhayiteeti akhira deemtee rabbiin hajjitti boodee isii aanse yaa subhaanallah. Wanni edaan intala sanii waraqata kennitu malee akkana gootu malee jettuuf hajjitti heerumuuf isin maal heerumtii miti gaammaan tana kun akka nama zimjaanii walitti galanii rabbiin haa laaffisuuf namni tokkoffaa irratti ilma dhiiraa maratu. Karaan isaa akhirri isaa kana jechuudha. Amatamee qadhiira maraxaa turte yeroo Yaman jiran inni beeytan Mukhtaar hedduu takka jaalata. Osoo silaa akka sirnatti illee akka gosti beeytutti sanumatti heerumte yoo walii ta'u wajjin jiraatan yoo waliin taane addaan baanii silaa sanumaatu maqaa isii qaba. Har'a waan maqaa hin qabne maqaa ifitti fuutee maqaa ifillee balleessitee naamusummaa ifillee gattee amala qabeetti duraan qabdu sanillee har'a kunoo akhira deemtee hajjitti booda aante dhiifama naa godha as keessatti yoo waan dogongoraa dubbadhe hordoftoota kiyya. Amma mucaan kun ijoollee jalaa fuudhe hajjiin caaltuu jalaayi. Mucaan kun akkuma gaafa viidiyoo duraarratti mata dura irratti agartan akka waan caaltuun Sa'iidootti himattee Sa'iidoon mucaa kana hajjitti ergee ijoollee irraa fuudhiif jeeni. Gaafa viidiyoo duraarratti ilaaltanii kaamilaa manatti itti dhaqee manatti qabee boru sa'a 7tti kottetteeni borumtaa san hajjii fi isii mana jiru manatti itti dhaqe mucaan manatti itti dhaqee akkuma gartan viidiyoo irratti ijoollettiin si geessaa jeeni manaa baasee nama tumsiise jechuudha mucaa kana. Maallaqa tokkoffaa irratti kafalee namaan tumsiisu sanuu hin qabu wajjin eessaa fuudha yookiin ijoollee san gurguratee kaamilumaatti itti kenne akiitti malee eessaa fuudha. Namni dalagee hin qabne maallaqa eessaa fuudhee maallaqa namaa kafalee namaan tumsiisa. Kaamilumaatti itti kennee jechuudha. Eega mucaa tumsiisan isiin immoo mana deebitee kaameraa keessee hajjirraa viidiyoo martee mucaan maal ta'e mucaa akkana godhan akkas godhan jettee itti hime. Guyyaa lammataa obboleettiin mucaa itti dhuftee manatti akkuma gartan hordoftoota kiyyaa obboleettiin mucaa manatti itti dhuftee obboleessa kiyya eessa gooteef fiidi jetteen hunda qabdee kaamilaa eegas boru kottetteen akkuma mucaa sanitti borumtaa sanii kunoo obboleessitee abbaa manaatii hin beeku fudhattee itti dhuftee isiin hajjii mana dhiiftee jalaa manaa baate qaruuteen jechuudha. Hajjii manatti qabanii hajjiin ammas ijoollee biraan isin geessaa jeeni akkasitti jara kana fuudhee manaa baasee jechuudha. Amma jara kanaas fuudhee bakkuma mucaa dura tumsiise san geessaa. Amma jarri kunillee tumamteetuma achi buuteen isaanii dhabama.
caaltuun teenya isaa eegee dhiigaa ta dubbii namaan fudhanne ta ifiin hin beeyne dhamachuma teessetuma gizee hunda waanuma namticha kana maalin jeen intalli kana rabbi sodaadhati natti illee naarinaa wallahi hordoftoota kiyya maali qooy isiin garuu hangayyam akkana jiraatti qooy rabbi sodaadhati. Amma maal jetti viidiyoo waraabdee mucaan tumamee Sayidoon natti himee mucaan mana akimii jira bakka tumame sanii fuudhanii namatu akimii geesse an naman hin qabaa maallaqa akkas ta'e akkana ta'e dhugaadha namni duniyaa qabaaturra nama qabaachuu wayya garuu namni nama hifata. Amma yoo Sayidoo kana wallaahi rabbiin jazaa isaa kafaluufi Sayidoon hedduu nama gara laafessaa hedduu nama miskiina nama namaaf cinqamu nama wallaahi hedduu namaaf dhiphatu osoo nama tokko taateetii dantaateetii yeroo duraanii beeytanii gaafa sababa sumayyaadha yamanitti deddeebi'u gizee san hajjiinis mana hidhaa jira waa hundaan asi danda'an asirraa kafalaa asis dhiiseen deemu ka'iina jalaa obboleessi wajjin dhalatanuu jaran amma zabana amma keessa jirru kana hagam walii ta'aa jirrani beeyna. Wallaahi unkaan alagaan akkanatti nama wajjin cinqamtee jireenya keessii baattee akkana nama wajjin rakkatuudhis obboleessa kan kee tiruun haadhatan teeti wallaahi akkanatti si wajjin hin cinqamu. Maaltu nagee dantaa isiiti jee irraa zoru jechuu ni danda'a. Garuu isiin nama biratti hajjiin akkasii jetti. Miidiyaa irratti dhuftee an hajjiin akkana garuu gizee achi garagaltee namticha kanarraa achi socho'uu hin dandeessu waan kanaatitti maxxansee. A'uuzu billaahi maalin jaani garuu horiin tokko ammaan tana horiin afaan hin beekne ubar yoo ati ammaan tana ulee fudhattee qiletti oofte wallaahi ulee saniin du'uu filata malee osoo ijaallaalee argu qilee sanitti yaa'een dhumu. Isiin garuu horii afaan hin beekne sanillee hanqatte jechuudha caaltuun horuma afaan hin beekne sanillee hanqatte. Ammallee bira teessee tuma namticha kanarraa ilmoo dabalachuu hawwii qabdi. Ani garuu dubartii kanaan agarre wallaahi dhiifamallee naa godhaati. Namni numa wanni isaa akka isii kanaan agarre wallaahi an dhugaa dubbachuudhaaf hedduutu akka bakka na salache wanni isii maaliif isii deemataan isii jiraata jireenya kiyyan jiraattu garuu akka waan na taatetti isii dadhabaa jiraan. Maaliif yoo jettan namtichi kun osoo tokko nama isii horatu taate osoo nama ilmaan kana irratti ilaalu taate dhugaadha. Garuu achuma teessee waanuma isaa kana gizee hunda namni hundi irraa qalalii amma hifate amma kaamilaan teenya dhuunfattee kun harka deeffattee hajji abbaa manaa godhattee wajjin jiraatte osuma isii wajjin nyaatte osuma isii wajjin dhuydu osuma akka saahibatti itti dhiyaattee akka obboleettitti gizee rakkoo gizee bal'oo wajjin wanni duraanuu akkana jala shirshir jettuufi isiin isa ija kaatteeti. Amma obboleettii mucaallee waan jette dhageessanii inni silaa ilmoo abbaa qabdu mee maalumaati isii galche tokkoffaa ilmaan sanuu isiidha namni caalturraa fuudhee hajjitti kenne maalumaati isii galche deemtee nama biraa heerumtu waraqaa isii kenniif akkas ta'e akkana ta'e maal argatti isillee karaan kanuma jechuudha boru maalumaatu qalbuma teenya tana gannu deebiseen jaafarnuti dubartoonni kun yooma waa barre yooma if cinaa laallee nama nuu ta'uu fi nama nuu hin taane yooma addaan laallanna qoy akkuma horiitti bakkuma garri dhaabbanna horii nu bootaa filataa bootaa laallataa garuu hireedha eegatti seentee hireen tun siin taanee keessa bubbultee gartee miigizee mala laallachuu kana mallee rakkisaa ooluun faayidaan qabu ifillee rakkatanii sinigalee ifillee rakkatanii namallee rakkisuun gaarii miti. Akkasii rabbiin isii haalaaffisuu fi caaltuun garuu muluma keessa tarte fayyaalite muluma cirraashuma wallaahi osoo mucattii duraatiif bu'aan lammatarraa dabalatti osoo ammas daa'imman lameen tanaaf bu'aan abbaa mana kiyyaati yoo na wajjin ciifte ijoollee siif hin kenna naan jee abbaa ijoollee xiyyaati rakkoon qabu akkana ta'e kana faas baatee miidiyaarra dubbatte jechuudha. Aboo wallaahi garuu maal goonaa miti mee eegeessiite garuu rabbiin haalaaffisuu fi Sayidoo rabbiin jazaa isaa kafaluufi kun akkuma gartan jilbiibbiidhaan mana keessa oofanii harka hidhanii akkana goggodhanii amma akkasumatti ijoollee tanaas fuudhee bakka salaamucaa duraa tumsiisa san geessa. Rabbi haalaaffisuu fi hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaas keessatti dogongorri jiraate dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Viidiyoo kana laayikii sheerii yaada keessan koomentii jalatti mee yoo dubbii sirrii hin taane
Komeetii jalatti yaada keessan kennaa isiniin ja'a. Viidiyoo kanallee caaltu naa laaltu haa dhaggeeffattu. Caaltutti sheer godhaa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf jiraadhaa. Hireen teessan isiniif haa qajeeltu isiniin ja'a. Isiniin jaaladha isiniin kabajaa hordoftoota kiyya. Bakkuma jirtanii nagaa naa ta'a qima bocheetiyyaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin ja'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Ma'assalaama.